Kan akka daa'imman arabaa baalagiin hin jiru. Gola madaamii keessaa yeroo hojjennutti dirqama sirriitti wanti beekuu qabnu ijoon ni jira. Egaa hordoftoota kiyya daa'imti arabaa takka fuula si argattee ija si argatte taanaan mataa irratti gadi si fincoofti. Egaa shama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa Oromoon akkas jedha kabajaa fi marcummaa abbaatuuf jalaa fuudhaa'edha. Yeroo ati marcummaa tokkoof jalaa fuute irra teessuma hin qabdu lafatti kufta. Garuu yoo jalaa fuudhuu baatte immoo marcummaa kabajaa irra teecha. Kana jechuun biyya arabaa keessatti daa'ima isaaniitti yoo fuula kennitee wajjin camallattee wajjin kolfitee isaan mataa irratti si mijaa'u. Garuu yoo nyaara kee dhoggattee jiraatte isaanuu si sodaatu. Egaa biyya ormaa dhufuun keenya dalagaadhaaf. Daa'imas yeroo qabnu haala ittiin qabnu beekuu qabna. Daa'imti isaanii gaafa garaa si argattee fuula si argattee ija sitti baasti. Akkamti daa'imman isaanii akka baalagee nurratti hin taane akka nurratti hin camalladnee fi akka immoo nudhaan ufuu sirii nutti hin deemne ofirraa dhorkuu qabna. Jalqaba irratti akkuma mana sangaltaniin afaan hin beeknu baay'een keenya rakkina afaanitti. Yeroo hundumaa keessattuu Itoophiyaawwan ijoolleen Itoophiyaarraa gara na dhuftanii rakkoo afaanitti. Baay'een keenya afaan Ingiliffaallee kan hin beekne hedduutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyoonni biraa biyyoonni akka Filiippiinii kunni kan nu taranii Ingiliffa beekuudhaani. Ijoolleen keenya baay'een Ingiliffa kana muraasatu xiqqoo beeka malee baay'een immoo Ingiliffa kana hin beeknu jechuudha. Innaa afaan beeku sirriitti nama fayyada. Obboloota koo dhugaan siniin jedha afaan keenya yoo wallaalles afaan isaanii yoo wallaalles jechuu kiyya soorii afaan isaanii yoo wallaalles afaan Ingiliffaa xiqqoo beekuun dirqama nu barbaachisaa jira biyya ormaatitti. Immoo biyya ormaa gaafa hojjennu afaan isaanii barachuu taaggaluun nurra jira. Baay'een keenya amma ijoollee hedduun hoggaa guutanii afaan kan hin dubbanne baay'eetu jira. Inna afaan barachuuf immoo manni daa'imman jirtu nama fayyada jechuudha. Anamma sababa daa'imman jiraniifan mana daa'immanii sababan jalqaba hojjedheefan dhugaan siniin jedha afaan baatee 4 keessatti ani nanaasaa sirriitti hin danda'a jechuudha afaan arabaa. Egaa daa'imman isaanii yeroo mallattoo garaagaraa sirratti godhan fakkeenyaaf amma yeroo mana sangalutti addisii gizee ta'anutti gizee tokko akka waan nutti haasa'uuf nutti asisi'u gizee teenyuufaa jechuudha kan sodaa irraa kan ka'e kutum jenna nutti asisi'u jechuudha nutti dubbatu. Yeroo tokko immoo kan nu rukutan jiru. Gizee sanii nuti kan jalumaa sodaarraa kan ka'e jalumaa zimmi jenna jechuudha. Dubbatachuufis himachuufis afaan hin dandeenyu waan ta'eef. Yeroo daa'imman sun harkaan nutti as deeman nyaaraan loluuni afaaninis noo jechuuni waan biraa dadhabne noo beebii jechuunis Ingiliffaanis beebii maal jira noo beebii yoo jenne rifachiifnaa jechuudha. Yeroo rifachiifne daa'imti takka yeroo rifatte lammata deebitee siin daffartu jechuudha. Obboleettii keenya tan akkatu maal naan jedhe mana kanatti ani saaba sareetiin hin jiraadha naan jette. Isaaba sareetiin hin jiraadha. Daa'imman isaanii funyaan na qabatu. Ishii funyaan na qabatti gizee dalagaa qofaa na waamti. Nyaanni itti nyaadhu saaba sareetii sahaaniin koo garagaraa birciqqoon koo garagaraa. Ijoollee yoo na argan jedhanii akka nama hooqqisuutitti narraa fiigu. Yeroo kaanillee harkaan osoo hin taane meeshaa kiyyaa uleedhaan achi sissu uleedhaan achi darbu. Sanirraa kanaaf immoo anallee uleedhaan akkanatti na tuttuqanii na rukutu. Mana kana akkan godhu wallaale kan jettu bu'aa natti himatte jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Kana kaa nuti jalqaba irratti mana gola madaamii yoo hojjennu adaraa keessan qulqullina keessan hirkadhaa. Guyyaa tokko isaa shittaa yoo namarratti argan guyyaa hundumaa jireenyi kee akkasumas itti fakkaanna waan ta'eef waan kana arabdoonni baay'ee jibbu jechuudha. Kanarraa kanaaf jarri takka yoo nama jibban immoo nama jaalachuun beekan jarri garaa gowwaa qabu baay'isawwee garaan isaanii gowwaadha. Takka yoo si jaalatas jibbuun beekan. Takka jalqaba yoo si jibban immoo si jaalachuun beekan. Mana akkasiisan immoo itti fuftee hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Yoo danda'ama ta'e gara biirootti deebitee mana biraa odoo jijjiirrattee furmaataadha. Maaliif jennaan daa'imman isaanii
yoona nyaadhu daa'imman dhuftee nyaata kooti irratti tan cufatutti jette. Yoona onni jedhe birciqoo kiyya fuudhanii tan cufatti tufanii lafa godhu jette nan arga jettee yeroo baay'ee. Kana madaamitti afaan danda'uu yaaltee waan jiru himachuudha jechuudha. Maaliif itti na jalaa tufu? Maaliif wanti akkana biyaansi yoo afaaniin dubbatachuu dadhabde milikitaan itti agarsiisuudha jechuudha. Beebiin kun akkanatti akkana godhe jettee daa'ima safiddee argisiisuu ofirraa rifachiisuu ofirraa loluudha jechuudha. Isaan yeroo hin taphannas nuun jedhan baay'inaan daa'imti isaanii amma akka wajjin taphannu barbaadu. Yeroo isaan wajjin deemni taphannu yeroo biraallee akka ibeen hin taphannas hin jedhu. Lakki yoo hin taphadhu jettee sidhaanu jechuudha. Amma obboleettii keenya kana kwaasii wajjin taphannaan hin taphadhu wajjin qabatteen akkamtiin wajjin hin taphanne jedheet mucichi dhaanuuf itti ka'e jechuudha. Ni galee miti dhaanuuf itti ka'e kun immoo qaqqaana'eetuma sim jedhee isaan xoxoxoqaa kun itti lammanni kun immoo garuu rukutumaaf itti deemaa jira jechuudha. Dhugaan siniin jedha yoo isaan takka fuula sinii argatan gola madaamii san keessatti dhaannamaati jechuudha kan jiraattan. Mirga keechan akkasi dabarsitanii akka isaan sidhaanan hin kenninaa. Madaamiin takka illee kan sarraate nyaannu dhoofti jettanii jirtanii madaamii akkamii akka ta'e garuu naaf hin galle madaamiin takka kan nurraa qabdu hojii ishii qofa akka hojjennuuf malee mirga nu dhaanu daa'imman isaanii ta'e madaamii isaanii ta'e nus mirga isaan dhaanu hin qabnu isaanis mirga nu dhaanu hin qaban. Kuni seerarra jira jechuudha. Seerri sin adaba jechuudha. Ni galee hin adaba. Kanaaf mirga keechan kabachiifadhaa. Mana mirgi keechan hin kabajamne, mana namummaan keechan hin kabajamne, mana sangaltanii agabaatii tokko isin xayyafu yoo ta'e, obboloota koo wanni beekuu qabdan namni kamiyyuu mana tokko galee hanga baatii sadiiti jechuudha manni sun ta'eef immoo kan hin taaneef hojjetu. Mana sana gabaatii sadii hojjettee manni sun siin taane yoo ta'e, jarri rakkoo qabu yoo ta'e, si xayyafu yoo ta'e, daa'imman isaanii sirgutu yoo ta'e baatii sadii san keessatti rakkoo mana san keessa hubattee ani mana kanatti qaxxaleen hojjedhu. Hiqaaman mana kanatti akkanaaf hin dalagsiifamne jettee diduu mirga guutuu qabda jechuudha dhugaan sirriitti hima. Kanaaf mirga keechan gadi hin buusinaa, gatii keessan gadi hin buusinaa. Bakka mirga keechan kabachiifadhaa walumaa galatti. Mirga ofii abbaa kabachiifata waan ta'eef. Yoo nuti mirga keenya kabachiifanneedha kan wanti hundi nu galu malee mirga keenya yoo salphisne isaan akka nu dhaanaa yoo goone akka barbaadan yoo nu godhan yoo goone booda rakkootu nurra ga'a. Baatii sadeessan keessatti rakkoolee san mana san keessatti mallattoolee mana san keessa jiru hunda erga argiteen boodatti ani mana kanatti qaxxaleen hojjedhu biirottan deebi'a jettanii diduu mirga qabdu biirottis deebuu mirga qabdu dalagaa biraas galuu mirga ni qabdu jechuudha. Ji'a sadi dabartee garuu hiqaamaa isaan si hojjechiisan taanaan mana sanitti si qaxaqqatuu dhiisanii waan fedhan yoo si godhanii mirga qabu jechuudha. Sababiin isaa bakka ati jalqaba rakkoo mana san keessa jiru furmaatatti fiduuf silaa diddee ba'uu qabda. Amma maallaqa isaanii baasanii erga tiikeetii si hojjechiisanii erga kafiila kee ta'anii erga kan isaanii taate isaan yookaan biyya si galchu yoo si nama gaarii ta'an birri isaaniitiin tiikeetii muranii biyya si galchu yoo nama hamoo ta'an mindaa keetti sirraa fudhatanii birrii qaamatti hin hojjechiifne kan ittiin si finne kaffalisaniin booda galta jedhanii siyaasa qaayya'u jechuudha. Kanaaf dursinee rakkoon hin duratti ofii keenya immoo dursinee kabajaa keenya eessifachuudha. Hiqaamallee yoo kan nu hojjetamu ta'e dursa dubbatachuu qabna. Ragaa nuu ta'a waan ta'eef gizee dubbatannu san ragaa wayii lafa godhachuudha yookaan sagaleedhaan yookaan waan wayiitiin jechuudha. Inni galee inna yoo wanti kun hin jira mana keessa rakkoon kun yoo kan furmaata argatu ta'e qaxxaleen hojjedha. Rakkoo kanatti furmaata hin fiddan yoo ta'e ani qaxxaleen hojjedhu biirootti na deebisaa mirga jechuu sirriitti qabdu jechuudha obboloota koo dhugaan siniin jedha. Kanaaf mana tokko keessatti dhaannamuu ifatamuu hin qabdan. Dalagaa san erga dalagdaniin boodatti hojii isaanii erga seeraan hojjettanii fi boodatti madaamiin takka si ifachuu fi jecha badaasin jechuu daa'imti madaamii si rukutu aangoo tokkollee sinirraan qabanii jechuudha. Egaa kana fakkaataa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.